Namni tokko paaswoordii sooshaal miidiyaa keessan yoo kan beeku tahe akkaawuntii keessan seenuu ni danda'a. Deebii jedhuuf hin danda'u kan jedhu ta'a jechuudha. Kana jechuun namni tokko paaswoordii waatsaappii, kan feesbuukaa, kan teelegiraamiidhaa, kan imeelii gabaabumatti hunda isaatu jechuudha. Sooshaal miidiyaa kamiyyuu jechuudha. Yoo paaswoordii beeke akkaawuntii keessan seenuu hin danda'u jechuudha. Yoo maal gootan seetingiin amma isinitti agarsiisu kana yoo on gootan jechuudha. Egaa isinitti agarsiisu. Jalqaba garuu chaanaalii keenyaaf yoo haarayaa taatan subscribe godhaa. Viidiyoon kun ammoo nama hedduu fayyada waan ta'eef share gochuu akka hin daganne. Fakkeenyaaf teelegiraamii seenee isinitti agarsiisu. Hundi isaaniitu seetingiin isaadha wal fakkaataadha. Gara teelegiraamii deemnee isinitti agarsiisu. Ergasii boodatti seetingii teelegiraamii keessan keessa seentan. Egaa asitti privacy and security kan jedhu jechuudha. Asitti two step verification waan jedhutu isinitti mul'ata. Yeroo privacy and security keessa seentan. Two step verification maali isa jedhu isinitti agarsiisu. Yookaan immoo waa'ee isaadhaa isiniif himu. Two step verification 2FA waan jedhamutu jira. Inni kun koodii lammaffaaf isin gaafatudha. Namni tokko yoo paaswoordii illee kan beeku taate yeroo lammaffaadhaaf irra deebiidhaan koodii gaafatudha. Kana jechuun fakkeenyaaf amma lakkoofsa bilbilaa keessan two step verification irratti yoo dabaltan namni tokko paaswoordii keessan beekee yoo kan seenuudhaaf yaalu taate meeseejii lakkoofsa bilbilaa keessan irratti isin erga. Meeseejii san yoo namni sun itti naqe malee seenuu hin danda'u. Akkasuma immoo yoo bilbila two step verification irratti bilbila keessan dabaltan meeseejiin bilbila keessan irratti isin ergama. Karaa imeeliitiin ta'uu danda'a yookaan ammoo gara waatsaappiitiin jechuudha. Gabaabumatti two step verification jechaan koodii si'a lammaffaaf ergamudha. Fakkeenyaaf appilikeeshiniiwwan tokko jira. Aappii akka Google Authenticator jedhamu jechuudha. Aappiin Google Authenticator kun isa kinoo kana. Aappii kanarratti fakkeenyaaf amma ani koodiin kun daqiiqaa tokkoon kan inni qayyaru. Koodii kana yoo itti galche malee namni sun seenuu hin danda'u. Kana keessumaa immoo imeelii keessan, paaswoordiin keessan ammallee hulleen two step dhabee jira jechuudha. Kanaaf gabaabumatti two step verification yoo kan itti bantan taate namni tokko akkaawuntii keessan paaswoordii beekeedhaaf jecha seenuu hin danda'u jechuudha. Kan iimoolleen kan Facebook illee hundi isaatu wal fakkaataadha. Two step verification eessan seetingii keessa seentanii akkasuma ammoo security and privacy waan jedhu keessa seentan. Ergasii boodatti two step verification yookaan ammoo 2FA jedhee kan inni jiru. Isa kana yoo itti banattan namni tokko sooshaal miidiyaa keessan yookaan ammoo akkaawuntii keessan seenuu hin danda'u jechuudha. Viidiyoon kun nama hedduudha kan inni fayyadu. Share godhaa. Yaada qabdan ammoo koomentii irratti naaf barreessuu akka hin daganne galatoomaa nagaan naaf tura.